Bitootessa kudha afur bara 1988 bakkalchi guddaan lixa Afrikaa Burkina Faso magaalaa Bobo Dioulaasitti dhalate maqaan isaa Ogaadogo ce'ee miidiyaalee addunyaaf mataa oduu ta'e. Goote kuni waanjoon gabrummaa warra lixaa ga'ee jedhee gootummaan dura dhaabbatee abdii gurraachota Afrikaa ta'uu isaa sodaa cabsee dubbatee guddummaa Afrikaa lallabee. Harka fuunee ashamaa hordoftoota keenya jaalatamoo qophii keenya har'aa keessatti waa'ee nama jabaa tokko isin biraan geenya. Hanga xumuraatti turtii keessan waliin qabaadhaan affeerra. Kenya. Dhalchan goota dhalchuun yookaan maseenuu wayyaan dubbii jabdoo hiika guddoo qabdudha. Goota maqaan isaa laga ce'ee fagoo gaya. Dabeessa maqaan isaa lagatamee biyyatti ba'ata. Maarree hordoftoota keenya gara Ogaadogo milachuun urjii Afrikaa fakkii Toomaas Sankaaraa goota onneen gaara Kapteenii Biraam Tiraaree waliin wal isin barsiisna. Hanga xumuratti nu faana bu'aan affeerra keenya. Ibrahim Traoré lixa Afrikaa ka'ee gooticha Afrikaa Toomaas Sankaaraa biqilchite Burkina Faso Bobo Dioulaasitti bitootessa 14 bara 1988 dhalate. Barnoota isaa sadarkaa duraa Bonda Kuit, barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Bobo Dioulaasitti, sana booda Yuunivarsiitii Ogaadogo seenuun muummee jiyooloojii barate. Digirii jalqabaa isaa akkuma xumureen bara 2009tti gara waraana Burkina Fasotti dabalame. Namni jabaan kun Burkina Faso Akaadaamii waraanaa Joorjis Namawaanoo irraa leenjii loltummaa erga fudhatee booda gara Morokootti imaluun leenjii ittisaa humna qilleensaas barate. Bara 2014tti gulantaa waraanaa luutinaantii argate. Ergama nagaa eegsisuu maalii kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin hoogganamutti itti gaafatamummaa dachaa baatee gara qe'ee isaa Burkina Fasotti deebi'e. Ga'umsa dirree waraanatti agarsiisee leellifamoo eegalee loltuu biyya abdatu ta'e bara 2020 gara gulantaa kaapteenummaatti guddate. Kaapteen Ibrahim Traoré nama jabaa kan yoo dubbatu dubbiin irraa bareedu kan yoo loles irraa bareedu loltuu hoogganaa jabaa qe'een Ogaadogo ittiin boontu ta'e. Baatii amajjii bara 2022tti hoogganaa isaa Koloneel Sandaagoo Damiibaa waliin ta'uun pirezidaantii biyyattii yeroo sanaa Kiristiyaan Kaaboree irratti fonqolcha mootummaa taasise. Kaapteen Ibrahim Traoré ji'a 8 booda baatii fulbaana bara 2022 hoogganaa isaa duraanii Sandaagoo Damiibaa irratti fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo irraa fudhate. Erga aangoo mootummaa biyyattii dhuunfateen booda humnoota fi dippiloomaatota Faransaay biyya isaa keessaa ari'ee baase. Sana booda eegaan Kaapteen Ibrahim Traoré haasaa fi gocha isaatiin faallaa biyyoota lixaa kanneen akka Ameerikaa fi Awurooppaa ta'uun xiyyeeffannoo dargaggoota Afrikaa kan argate. Wayita kana Toomaas Sankaaraa haaraa jechuun leellifame kan gurra miidiyaalee addunyaa argate. Gaafa Patrick Lumumba fi Kwame Nkrumah ajjeesan nuti hin dhalanne. Gaafa Toomaas Sankaaraa ajjeesan nuti ijoolleedha hin geenye. Gaafa Muhammad Gadaafi ajjeesan miseensa waraanaa waan tureef gocha sirrii nutti fakkaatee ture. Har'a garuu bara 2025tti waa hedduu beekne. Nu gowwoomsuu hin danda'ani. Baankii addunyaa fi IMF Awurooppaanonnis ta'e Ameerikaanonni nu hin barbaachisani. Nuti Afrikaanonni liqii tokko malee waan ittiin dinagdee keenya guddifannu qabna. Maqaa liqiitiin garba faayinaansii isaanii taanee itti fufuu hin qabnu. Afrikaanonni sagalee tokkoon gowwoomsan keessan dhugaa jechuun qabna jechuun dubbate. Dabaluunis qabeenya keenyaaf akka gabrummaa jala turru barbaadu. Afrikaanonni albuunni isaanii akka saamamu hayyamu hin qaban. Warqii keenya ofiif akkamitti akka qotannu nutu ni beekna jechuun Kaapteen Ibrahim Traoré albuunni gati jabeeyyiin Afrikaa kan saamamneef dhaame. Afrikaan fakkii Toomaas Sankaaraa Kaapteen Ibrahim Traoré irratti yaaliin ajjechaa irra deddeebiin taasifamoo miidiyaaleen ragaa bahu. Dhiyeenya kana Ameerikaan isa to'achuun hidhuu akka barbaaddu dubbachuun deeggartoota urjii kanaa biratti dheekkamsa guddoo kaaseera. Hoogganaan jabaan kun michoota isaa Iraanii fi Raashiyaa irraa deeggarsa qabaachuun akkuma Toomaas Sankaaraa warra lixaaf mataa boboo ta'e isa adamsuuf hamummatu. Haa ta'u malee namni jabaan kun onnee Afrikaanota booja'uun deeggarsa gurraachota argachuuti danda'e. Hordoftoota keenya qophii keenya har'aa irraa waa barattu jennee abdanna. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabuuf dirqamna. Kanneen chaanala keenya Milkoo Entertainmentiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Qophii har'aa waliin milkeessan galatoom ture. Irraa bulaa deebana.